garaagarummaan hoolaa kanaa fi Saayidoo maalidha? Kanuma qofa natti hima. Inni garaagarummaan hoolaa kanaa fi Saayidoo maalidha? Hoolaan gaafa margatta agarsiistu baa jechaa dhufti. Saayidoon immoo Sumayyaan hoo afaan isi mooksitu. Akkanumatti bira deemaa jirta hoolaa kiyya. Jirtu hordoftootaa fi daawwattoota koo ayyuutu marti keessanuu bakka jirtanitti nagaan koo isin qaqqabu jecha. Egaa kaayyuun barakinaa dhugdee duute jettanii jirtu. Saayidis Bahar Dar deemeera. Osuma kadhadhu. Saayid lakki. Karaan sun hin ta'u. Osuma jedhuun didee maaliifi nan deema ijoollee koo jaartii koo barbaacha nan deemaa jedha. Ani immoo hoo deemte barakinaa kanan dhugaa lubbuudhaan nan argattuun jedheen. Maaliin godhare? Nan dhugaa ture. Ramadaana sheexanootu hidhamee sheexanni hidhamtee jirti ka wanti na dhibu ugi ayyuu hin sodaatin wanti naan jedhu hin jiru. Maal qaba isheen takkittiin osoo hiikamtee ayyuu dhugi osoo naan jettee dhugee osoo dhugee mana yaalaa deeme dhukkubsadhee ciise daqiiqaa 2-3 turu fiigee dhufa ture. Ani immoo Ramadaana kanaan sheexanoonni hin jiranii hidhamanii jiru waan naan jedhaniif wanti duraan dhugi ayyuu hin sodaatin si cinaa jira naan jedhu amma garuu hin jiran. Isaayyuu Isi maatiin keessi jalaa gadda kan naan jedhutu jira keessa koo keessatti. Ani wanti na dhibu keessa ammoo ani jaartiin isaa Sumayyaatti ittiin dubbatinaa naan jettanii jirtu uummata qaalii. Ani ittiin dubbadhu kinoon dhiiseera. Garuu amma hojiin ishii sirriidhaan namittiin sun. Hojii sirrii hojjechaa jirti sila. Jaarsi bar kan ishii qofaa miti jaarsis kiyya bar. Way indoom ishii hojiin fixatanii jiru bara ammaa booda. Hanga ammayyuu ani ishiin kabaje ammaa booda indoom kan ishiillee miti bakka. Ijoollee lama qabdii sarraa jaartii duraanii isaati amma booda kiyya qofa indoom. Akka hin tuqneyyuu ammaa booda. Maqaa isaayyuu akka waamtuun barbaadu ammaa booda. Waan kana jedheef waan baay'ee jechuu dandeechu. Kanaan durallee dubbadheen jira. Ani Sumayyaatti dubbachuun barbaadu. Garuu akka ishiin dubbadhu. Akka waan badaa dubbadhu. Ofumaa ishiitiif namatti baqa akkas dubbadhu na gootiin. Baay'ee garaagarummaan hoolaa kanaa fi Saayidoo maali? Ani kolfuma na qaba waa'ee isaa haasa'uu baraan. Garaagarummaan hoolaa kanaa fi Saayidoo maalidha? Kanuma qofa natti hima. Inni garaagarummaan hoolaa kanaa fi Saayidoo maalidha? Hoolaa kanaa fi Saayidoo maalidha? Hoolaan gaafa margatta agarsiistu baa jechaa dhufti. Saayidoon immoo Sumayyaan hoo afaan isi mooksitu. Akkanumatti bira deemaa jirta hoolaa kiyya. Innaa Saayid hadharraa jalqabee wanti sitti mulaan akka hoolaatti sitti taphachaa jirti namittiin tun tokko isa. Lammaffaan immoo ati achi deemtee waa takka taanaan abadan ani Sumayyaarraa hin taa'u. Kanarraaf immoo ofeeki. Bakka deemtutti ofeeki. Anaallee yaadi asitti. Ayyuun maal ta'aa jirti kan jiru kanallee yaadi. Kanas hin jedhaa akka mushirraa haaraa ta'e ni beekta. Osoo inni waa takka ta'anii jechaa fideenii kafalaa. Kee kana mana naan bitne waa takka naan goone ijoollee hin godhanne osoo faannoon qabdee achitti ajjeeste eenyuun mana kiraa naa kafalaa sin jedhu. Siraa maatirraa bahee maatiidhaan naa kafalaan jedhuun. Jiddee jaalatte itti seente ijaarsa kiyya jette jaalatte itti seente maal barbaaddee kana caalaa maal akkasii goonuu barbaaddee jaarsuma kee gaafadhu jedhanii ofirraa achitti na haare. Osoo inni du'anii chaan fidee kafalaa sin jedhe. Kana yaaddu ati. Kan na nyaachisu kan na jiraachisu wanti hunduu isaa. Akka bahee hojii hojjedhullee hin barbaadu. Akka mana keessa taa'uu barbaada. Maali? Xiqqoollee yaaddu. Inni haa ta'u sin jeerama haa ta'u. Ta'uun haa ta'u. Garuu immoo akkamitti akka fageessitee yaaddu. Silaa baadiyyaa keessa joorta. Keessa jira. Akkasii ayyuun tiyyallee achi marataa jirti. Kalooraksii fa'aa fuuldura naqxee dhugee of ajjeesu malee jechaa jirti. Ayyuu atillee tasgabbaa'ee jira. Tasgabbaa'ee waan argite yaadini akkanan ta'inii sin jedha. Maaliif du'aayii godhii yoo dandeette salaatitti du'aayii godhii. Isantu baasa malee of ajjeesaa Bahar Dar irraa yoo kaatee
gara Gondar gandoo irra Sumayyaa kadhe taate uummanni isin dhiisu akkas taata akkana ta'edha. Aartii turte jechuudha. Kanaafuu anillee viidiyoo kana har'uma gadhiisa yoo Sumayyaan argitee garaa naa laaftee naaf dhufte har'uma edit godhee ammumarra ka'ee jechuudha. Ka Bahar Daar illee argitanii baadiyyaa irraa ba'ee dhufee achiin qaxxaamuraan Dabuub Gondar keessa dhufuun qaxxaamuraan Bahar Daar irraa karaanan jedhanii haala saniin karaalee duraan ganda soorata Sumayyaa waan na himteef akkaataa itti yaabbatan Bahar Daar irraa jechuudha. Karaa saniin qaxxaamuree dhufe jechuudha. Akkasii waa hundaafuu dhufe Sumayyaallee maatii waan jedheen dhageettanii amantii jiruu deemtii aayyuu faallee akkasumatti dhiisee biraa dhufeen aayyuulleen taafte viidiyoo waraabaa isii balaa buusaa gadhiistu argaa jira. Isiin sa'a kana du'aa gochuu qofa silaa qabdi beekamaadha jaarsi isiin bakka isiin sodaattu yoo jalaa deeme isiin waan sodaattuuf jechuudha yoo jalaa deeme isillee dhima rakkattii cinqamti. Kanaafuu aayyuullee tasgabbaa isin jedhaa dhaamsa isillee dhaamu akkanan ta'ini salaatii du'aa naaf godhii hordoftoota daawwattoota kennaa isinillee immoo itti aansee viidiyoo kana yoo gadhiisee ka'eet kabirallee yoo waa dhaga'e yookaan waa argee yoo chaarjii argadhe chaarjiillee na jalaa dhumuu deema. Yoo chaarjiin na jalaa dhumuu baatee jedhes viidiyoos gadhiisee chaarjii bakka itti godhadhullee argadhe viidiyoollee gadhiisee bakka hojiitti chaarjii ka godhu argadhe gadhiisee taafteef yoo Sumayyaallee waa kana deebisu taate deebisaa isin adeebistillee isinii maa isin hanga sanii du'aa naa godhaa ammuma gadhiisa viidiyoollee afxirlee yoo kale yaw manuu tokko dhadhee manuu namaa tokko dhadhee beelee waan nyaadhu naa kenna jedheen yoo suuqa yoo argadhe suuqni illee hin jiru yoo suuqallee argadhee waa bites bitee yoo dhabes dhadhee tumaan namu kadhadhee uummanni miskiina waa hunda namaa himanii akkasuma tokko dhadhee balbala soddaa keessanii jedheenis balbala dhadheet warra soddaa dhufe kunoo eessaa ka'ee Finfinnee ka'e jedhaani manniin gamana hafetti tolcheetiniin barbaadee ilaala. Akkasii anaa Bahar Daar irraa ka'ee qixqixiin dhufu argitanii viidiyoo xiqqoo magaalaa gandas isinii mul'isee jira. Bahar Daar irraa ka'ee qaxxaamuraan qixqixiin Amusii dhufee Amusii irraa Ambasaammee irraa Arba Gabayaa irraa Saanaa motoraan achi booda motorra gubbaa irratti immoo waraabuun naaf hin tolle motora gubbaa waan tureef jechuudha. Nama hedduu waliin dhufeanii takka viidiyoollee waraabuun naaf hin tolle achiin booda Saanaa jedhe Saanarraa Beellaamboo ganda isaanii Beellaamboo jedhamutti motoraan akka tokko dhufee karaa dheeraallee immoo kan miilan deemes ni jira jechuudha. Waliigalatti Bahar Daar irraa sa'aatii 2 ol deeme baadiyyaa isaanii kana guutuu keessa deemuuf akkasii isiniin jedha hordoftoota daawwattoota kennaa taafteef isin du'aa nu godhaa deemaa isiniif mul'isna jechuudha kararra xiqqoo akkasii du'aa nu godhaa bakka yoo afxirris kalaa'e bakka wayii dhadhaatuma afxiraa deema. Yaw sooma lama ta'e jechuun natti sooma lama natti ta'e jechuudha. Yaw akka isaa yookaan irbaan isin argamu karaawwan isin argamu suuqoo argadhee biskuutii feestana guuradhe malee shaanxattiillee uffata xiqqishoo qabadhee ture yeroo achi Finfinnee ka'ee dhufu Adaamarraa yeroo ol ka'u sanniin immoo Bahar Daar hoteela keessa dhiise yoo rabbii nagayaan dhufe as ga'ee jira. Yoo rabbii nagayaan achi kana deebisu taate lubbuun yoo deebi'e uffata Bahar Daar jiru fuudha. Yookaan immoo yoo badellee lubbuun tiyyaan jirti yoo asiin karaa biraatiin qaxxaamuree deemallee tozza fi uffanni isaa Allah tawakkaltu Allah jedhee kunoo qajeelee dhufe yoo Sumayyaa fa'aa argadhe immoo jaruma wajjin gaddee ba'ee jechuudha yoo dhabes dhabee akkasii rabbi keeriyaa godhu isin jedha amma gara karaa kiyyaa itti fufaa jechuudha nagaan nuuf turaa du'aa nu godhaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu baay baay. Viidiyoo sila ganda nama yeroo balbaldhadhee gaafadhullee isin waraaba garuu immoo wantaaf mijjatu yoo akkasaa hattuudha yeroo lolaa wajjin beekanii isinis waa hattuudha nu zarafsiisuu dhufe nu achiisuu dhufe way jedhanii jedheetiin sareen jirti banni sareewota saroonni baadiyyaa immoo nama dhiistu dhukkeen warra kaastee